dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akka nagaa jirtuu fayyaa keessanii jechaa nageenyi keenya kan onne irraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Akkuma kanaan guyyaa har'aa keessumaanuyyuu haala Walloon keessatti taamaa jiru guyyaa har'aa kan qabannee isinii dhufne keessummaa yookiin qeerroo tokko mee waa'ee taateen Oromiyaa keessatti keessumaanuyyuu naannoo Walloo keessatti taamaa jiru maal fa'aa akka ta'ee fi maqaa ofiis asumaan karaa dhaggeeffattoota keenyaatti mee nu ibsi. Misee keessaa baasanii naasuu tokko malee rashanaman Walloon gartee guyyaa har'arraa qabnee keessa jirraan akkaan ulfaatati ummanni keenya silaagaa kaleessa fi harni himu ummanni keenya gartee kan akka carraa ta'ee harkaa sirna nama nyaataa bu'ee hidhamee hidhaa kamisee ture halkan dheengadhaa halkan irraa sa'aa 8tti akka biyya keenyatti hidhaa keessaa baasanii naasuu tokko malee harashanan jechuudha. Nama shanannaan suuraa isaa agartee sibiraan ga'e jarumaa akkasuma maqaa guutuu isaanillee himmaaf naan geenye yeroo nageetti siinin dhaqqabaa. Dhumatti gaagartee wanni tahaa jiru waan laaftutti ilaalamuun halkan irraa sa'a 8tti mana hidhaa keessanii rashanan jechuudha. Nama jahaasuu ta'e malee. Naannoon itti dhaamee maal gootee maal fa'aa dalagde jedhanii jechuudha. Kaan gartee qotee bulaa homaan birra tikfataa turedha. Ijoolleen rashaname jechuudha. Mee namoonni kunniin gartee harka isaanii bu'anii mana hidhaa naannoo kamitti wanti taateen kun naannoo kamitti keessumaanuyyuu naannoo kan kam keessatti akkanatti namoota rashanane? Aanaa Dawaat magaalaa Kamisee magaalaa Misee keessaa baasanii naasuu tokko malee rashanaman kun jechuudha. Sababni isaan rashananiif yookiin ajjeefamaniif maalidha jedhu? Irrajjatanii qalan jechuun morma isaanii habdeedhaan qalatan. Irra naaf deebii dhagayaa jiru sagalee. Mee namoonni kunniin sababa maaliif yookiin ammootu maal taatan jechuudhaan ajjeesanii wanti ajjeesaniif maalidha jedhan akka ati dhaggeessetti? Magaa gartee waliinuu beennu maqaa shanee maqaa daabboo nutti mogganii kanaan uummanni keenya kan rashanamaa jiru isin shaneedhaa ilaalcha shanee qabdanii jechuudhaan qabanii eega hidhaniin booda mana sirreessaa godina Kamisee keessaa baasanii naasuu tokko malee rashanan shaneedhaan walitti dhufanii jedhanii. Mee namoota kanneen kan ajjeesan keessaa keessumaanuu akkuma amma nu ibsaa jirtutti namoonni qaama yookiin immoo waraana adda bilisummaa yookiin shanee jedhanii itti moggaasan kana wajjin arganiiti moo akkasuma shakkiidhaan kana kan raawwataa jiru immoo bulchiinsa gandaati moo poolisii mootummaa poolisii Oromiyaati? Kuni gartee ola deemaa namni tokko dalgoo hidha godina keenya keessatti yeroo ammaa namni tarii dargaggeessi tokko eega gartee Oromoo ta'ee afaan Oromoo dubbatee maqaan isaa ilaalchi isaaf qaban shane maakuma malee wanni biraa walitti dhufeenya qabaniin tokkollee hin akkattuu ta'ee wanni kun akkamitti taabeessa jetteef kuni gartee kaabinoo keenya bulchaa godina irraa kaasee hamma bulchitoota gandatti wal ijaaranii kaabinoota wajjin itti duulanii humna addaa naannoo Amaaraa akkasuma gartee yookiin raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uudhaan beeksisanii jechuudha wanni kun hin ta'e. Mee akkuma amma naa ibsaa jirtutti keessumaanuyyuu namoonni bulchitoota gandaa sun maqaan isaanii eenyu fa'aa jedhamu beektaati? Bulchitoota gandaa ani maqaa isaanii beekuu hin dandeenye maaliif jennaan ani aanaa Jiillee Dhumuu Garraayii akkasuma gartee wanni taateen kun keessatti kan ta'e magaalaa godina keessatti akkasuma gartee bulchaan yeroo dhiyoo keessa jijjiiramee ture jechuun bulchaan godinaatis hanga gartee bulchaa aanatti jijjiiramee ture eeguma gartee TDF'n godina keenya qabattee deebitee ni turan garuu kan darbe caala inuu kan dhufu nutti hammaate jechuudha.
Okay, mee asumaan keessumaan iyyuu guyyaa dheengaddaallee namoota hedduu akka ajjeesantu dhaga'aa jirra. Akkuma kanaan torbee lamaan darbe keessatti nama 38 olis immoo kan bakka tokkotti ajjeesantu dhaga'amaa ture. Mee wanti sun hoo maaltu jira? Waan kana hoo maalirraa odeessita? Kana irraasi himugaa eeguma gartee godina teenya keessa achi eega dabra biraan dabree as deebi'e sirni bilxiginnaadha. Kaateen tahame gartee jawwaa irratti nama 16 yeroo gartee jawwaa keessa darbanitti diroonidhaan bakka tokkotti dhahamanii namni 16 jechuu daa'imman gartee waggaa hundi keessatti argamanii manguddoon waggaa hanga waggaa 70 keessatti argama. Nama 16 jawwaa irratti jechuu suma magaalaa Sanbatee irratti ilmaan takkaan jechuu bakka takkatti makkalaakayaan yookiin ittisa biyyaa qotachiisee eega qotachiisee xumureen booda rashaneetti qoodama irratti akkasuma lafa jirtu bahiinsa magaalaa Sanbatee keessaa bahamu bakka jedhamutti nama 7 rashanan jechuudha. Suuraan kee jawwaalli kee suuraa alaabaa bilisummaa Oromoo qaba jechuudha tokko malee yakka tokko malee. Akkasuma naannoo Muluu jedhamu magaalaa bahanii kara gartee kara daangaa Amaaraa gartee olitti bakka Muluu jedhamutti nama 9 bakka tokkotti rashanan. Mee keessumaan iyyuu akkuma amma nu ibsaa jirtu kanatti akkuma amma nu ibsaa jirtu kanatti keessumaan iyyuu taateen amma deemamaa jiru kun Walloo yookiin ammoo sababa Oromummaa isaanii qofaafi akkuma kanaan waraana adda bilisummaa Oromoo deeggartan jechuun uummata irratti duula akkanaa kana banaa jiran uummata Oromoo bal'aan hoo mee maal jetta? Dhaamsi uummata Oromoo bal'aaf qabdu hoo maalidha? Uummanni Oromoo bal'aan yeemaa kana gartee silaa akkuma waliin dhagaa jiru marii biyyoolessa jaamaa jira. Mariin biyyoolessaa kun eeguma shanamte hammanan jedhamu jechuu amma kan du'e karra shanamirraa haasayaa jirra malee ijoolleen akkuma gartee maabara keenya yookiin akkuma bulchaa keenya qabamte ijoollee hangana jedhamuumi kaan badii xixiqqoo jedhanii akkuma nama keenya keessatti hidhamanii argamanii kaan dabarsanii gara Shawaroobitti kaan gara dabarfamanii hidhamaa jiru. Kan ammoo haalin isaanii yookiin firri yookiin gandi dhaqee hin danda'u. Haalli jiru hedduu hammaatadha. Yeroo ammaa kana gartee humni addaa naannoo Amaaraa faannoon gartee magaalaa ate gartee qeemateenya keessa yoo akka sodaata uummanni keenya haalli jiru hedduu haataa waan ta'eef namni hidhatu ilaalchi isaaf qaban humna ati adda bilisummaa Oromooti ilaalcha ju'uuf qaban waan ta'eef hedduu ulfaatadha haalli jiru. Inni Oromoo bal'aan sagalee nuuf ta'uu qaba waan danda'uun nu cinaa dhaabbachuu qaba. Uummanni Walloo eega gartee waggaa 3 kana ammanni irraa diigamee naannoo Amaaraatti waggaa 2-3 dabran kaan hanga ammaa kan muka jala taa'utti jirutu jira. Kaan gartee sharaa kan carraan godhee fi sharaa arga sharaa waxxirate kaan ammoo namaa gartee dabbaalii mana tokko kee abbaan warraa 2-3 hin taa'aa jira jechuudha. Odoo kun akkatti jiru immoo gartee kun nuuf dabalamee haalli keessa jiru hedduu ulfaataadha. Uummanni Oromoo waan danda'uun garuu qaban dhaabbachuu qaba. Uummanni keenya yeroo ammaa gartee kan silaa lubbu jiraachuudha. Isa lubbu irratti gartee uummata keenya dhaabbatanii sagalee ta'uufii qaban. Miidiyaan Oromoo hayyoonni Oromoo kajanii waan xiyyeeffatanii gartee Walloodhaaf ta'uu qabaniin jedhan yaanni qabu kanuma jaa. Okay, jaala kiyya mee asumaan gaafii tokko kan siin qabu waraanni adda bilisummaa Oromoo Walloo keessatti ni argamamu maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin maaliif uummata dararu? Waraanni adda bilisummaa Oromoo gartee akkuma gartee waliin beenu namuma gartee ilmuma warruma gartee Oromoo ta'ee dalgoo hittu hundaan yeroo ati ilaashanee qabda jedhanii namuu isaa baraaruudha. Akkumaan gartee
adda bilisummaa Oromoo yookiin maqaa itti moggaasanii asumaan namni gartee mukatti maqaa shanee jedhuun sanii yaaman. Malee waraanni adda bilisummaa Oromoo Walloo keessa jiraateeti miti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaadhumaa yoo dubbanne ni jira. Naa kan jiru immoo gartee lola geggeessan akkuma gartee waliin beeknu yeroo jarri TDF dhufee gartee qe'ee ofii eegaa turan malee waan godhan waan dalagan tokkollee hin qaban. Oila ummanni kun jiraatuu dhabe qeerroon kun jiraachuu dhabe qe'een teenya silaa har'a hin jirtu. Har'a gartee nuyis diigamnee lamaa kaanee qabeenya sababa gartee qeerroo kanaa sababa dargaggeessa kanaa jiru kanumaa ammallee warraara shanaa eeguma gartee lolfee nurra dabree as nutti deebi'ee waan ta'ee osoon bakka dakutee haa malee anis hammaan gartee ragaa qabatamaa warra jilmaan bakka tokkotti rajaname kana walitti tokkotti qabtu jira san hunda hin xumurre jechuudha. Okay. Namee kaarra qoodamar nama 4 akkasuma kaarra qorrootti nama 7 mulutti nama 9 kaarra qoritti nama 3 dawwee kaarra dhiphotti nama 17 ammallee intaletti nama 30 uranee salaamatti nama 3 harootti nama 10 sanqalletti nama 6 Caffaroobititti nama 30 jechuudha. Kun warra diroonii bakka takkatti qabanidha. Isaan caffaroobitii kana fakkaataa jechuu ajjecha jimlaadhaa gartee waan hanga kanatu jira. Kuni guutuudha kan argatin kan gartee awwaalcha argate caffaroobititti yeroo jalqabaatti rashame qofaadha. Kan irraa hafe hundi isaa awwaalchan arganne hanga ammaa. Hanga ammaatti namoonni kunniin hin awwaalamne iddoo bakkumatti du'an jiran jechuudha. Achumatti bine waraabessaan nyaataa jira reefti isaanii jechuudha. Kan talee nama 30 bira bakka tokkotti rashame sanii yeroo reefti nalee ajaawetti doozariidhaan yookiin makiinaadhaan fuudha akka tokkotti biyyee irratti deebisan. Kana kan ajjee reefka uummata irratti kan ammoo haaliin isaanii yookiin firri ni awwaallanna jedhee yeroo gaafatetti awwaaluun hin danda'amu. Shaneen hin awwaalamtuu jedhaniin jechuudha. Okay, jaala kiyya qaalii waan hanga ammaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii wajjin turtee fi maqaa uummata Oromootii fi maqaa Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojiitiin horii bulii deeban isiin jedha. Galatoomii atillee yaada kiyya narraa qoodachuun galatoomii galata qabda. Hayyee ulfaadhu.